namatti yeroo akkana quba qabdu qubni afur immoo sitti as deebitii jedhani. An wallaahi kan rabbiin argu jechuudha. Kan rabbiin kun argu dhimmi gargaarsaa baay'ee na gammachiisa. Maaliif namumti tokko dhukkufatee fayyaansaa qabamee namatti dhufee furmaata naa gochisiisi jedhee dhuma namatti himachuuni ana biratti eebbaa oliyyuu. Fayyaa qabamee afiyaan qabamee dhufee akkana naa godhaa akkana naa gochiisaa dhala hin dandeessu kana naa gochiisuu dandeessu jedhee yeroo himatee itti ifaajee itti dadhabbii qaba eeyyee dadhabbii qaba. Toron badu yeroo asirra ta'e asirra taa'ee gargaarsisu akka inni nama godhu asirra taa'anii gargaarsisuu miti yeroo isinillee ilillee nu kennitan yeroo namni odoo giiftarri jiru argitanii itti hundayyuu osoo giiftarri jiruuti baha malee takkaa giiftarri biraa deemee miti kanan laayivii irraa ba'achuudha. Zamana dhiyeenyaa kana immoo tasuma dadhabe tasuma otuman taa'ee geema taphataa yeroo bakka maal maa gaggabni kun hundi maali ofiin jedha ofumaa goote jechuudha. Fayyaana dhibde kalaas fayyaana dhibdeetti yeroo na galcheera ofiin jedha si galee ofitti anima. Na waraanaa hafuura na kutaa hirriba naan kennu inumaayyuu hirribni qabaayyuutu jedhee yaade sila bareedaayyuu mana nama tokko godhaa dadhabeera. Namni jiraannan sila amma fakkeenyaaf nama 195 galee sila nama meeqa ture argiteetta. Namni yaani biyuu kee fudhattee laxxa malee ofirraa gattee miti kan ta'ettu manni keessa obalan mana marqositti nama kuma galchineerra mana fayyeetti nama meeqa galchinee birrii guddaa guurree beenna si galee mana nama tokko nuu banaati hin jedhatu anuutu hin godinatti dhufuu beeke mana nama tokko nuu banaati achitti goona han jedha. Dhimma ajandichaa immoo an waan isin ta'uu hin qabu jettanii murteessaa tanuuf hin beeku malee dhimmi ajandichaa an akkootti baga ka'een jedha asii hojii dubbanne namni keenya silaa haasaa waan kana hin jaallata nama keenya dhaqeetan mana jabsiitti gaa dubbadhee waan akkasiitu jira kottaa jedhee yeroo namni keenya dhufe ummataa kilii tokkoffaa kilii goolee maqaa qulqulleeffanna yookiin immoo hattucha saaxilla abbaa fudhate galaanii tokko dubbiin akkanaa yeroo dhufe nama 2 3 4 fudhatee deema yoo na fudhatee deeme na fudhatee deemu ansaatii ana waan akkanaatiin maqaan koo waamamuu fedhaan jiru si galee jedheetanii egaa wallaaluma isa ta'u beekumsa isa ta'u haga ta'e nama itti walitti qabanne irraa dubbanneeti ummataa ifa goone gara ajandaa keenya qabanneetti immoo deemnaa jennee fudhannee dhufne akka carraa namni isinni dhaggeeffachuu barbaadu isinni maalis dhufee dhaggeeffate sunis dhukkuba si galee turuun baratu ka'ee namichi kun barsiisaan kun du'e dadhabee jira ka'ee du'e boora akkana namni nuun hin jedhu narraa deebisuu hin dandeessu eenyuu narraa deebisuu hin danda'u bara maallaqa 200 gaafate sagaleen yaadannoo amma waraabamee jira dhuban qaba sagaleen adda addanuu na bira ga'ee jira kan waa'ee birrii kana keessa anas akka inni na rukutee hin jenneefanii ani egaa keessaa wanta dubbadhu hin jiru erga dhuftee dubbiin na bira geesse ollaanii irratti dubbatamtu jedheetanii dubbadhe yoo akka carraagaa ajandichi silaa ka'uun qabu jedhame soorii ajandicha kaasu kanaan achi immoo dhimma bilbilaa waan amma ansiniin jedhee ustaaz riyaadiyyuu utuman viidiyoo jiru kan koyoon viidiyoon jiraanne akkana godha kan ustaaz riyaad immoo utuma isaa viidiyoo ta'anii jiranu waan ta'e walitti fidee wal fakkeessi jedha daqiiqaa amma ta'e sii kenna yoo ati waliin fakkeessin hafte mana kee cufa biitii godhe kee wanni cufe dhibbaan dhibbatti. Yaa naannolee deengadamu bee akkasina godhe by the way. Bilbilli kun meseenjeran qabulaa meseenjerri asirra jira feesbuukiin asirra telegiraamiin asirra waatsaappiin asirra wanni hunda asirra isa kana laayibuma qofaafanii idduma nama kaa'ee jirutti dhiisee deema chaarjiin illee achuma irratti itti ta'a kun ola chaarjiin illee achumatti itti ta'a yeroo inni guutetti muqqisa asuma irraa muqqisu masmara of keessaan qabu meseenjeran qabu wanni tokko hin qabu tiktookii malee tiktookii qofa ofirraa qaba tiktookii itti fayyadamee yeroo jedhu cufeetan biraa deema kanan qabadhee gadi ba'a kanan qabadhee olii gala utuu masmarri keessa jiraatti silaa nama turatti bilbileeti keessa na balleesse maal hin jedhan ture kanaaf na hubadha paatarnii moo wantatti sanatiyyuu dhufti kan koo yoon viidiyoon nan argine ijaan dhufee jiraachuu koo chee godha yoon jiraadhe walan fakkeessa yoonan immoo hin jiraanne eegee dadhabee daqiiqaa sana fixee mana cufaa ofiisaati wantichi immoo waan hin godhe tun taane waan tiktookiin godhe tarii namni itti dhufu na hubachuu danda'a sheekriyaad afaan isaaniitiin kun ola
No, kiyyarraa hin jira mubee. Kiyyarraa hin jira kun. Dhufa ni beekama kun waan beekamaadha. Mube. Ela sanii miti wanni nuti kuman. Wanni mona aarse dhaggeeffadhu gaa. Turumbadhu. Wanni immoo maaliif baga jettee baga jechuun qabu. Qoy Maarqos nan fixa. Baga jechuun sun nama aarsa dhuga. Baga ka jettee naan jetteefi. Wanti yaatti la walee jennaan na jarraa kaasuu diddee meseejiin isiin naa keesse dhaggeeffadhu. Akkuma isiidhaa obboleetti akkuma hin beekuuni mucaa kanaa jettee wanti yaan. Obbolummaaf oromummaa malee ani wanta itti qabu. Anaafis gaa. Walqixa jechuudha mucaan kun anaafis wanti yaadaafis walqixa jechuudha. Namummaa malee firoomoo walitti hin qabnu jechuudha. Akka waan cufeetti meseejii isiinnaa keesse dawalee na jalaan qabne filee gochuufani. Dhimma kana kanatti. Mubee anallee osoo ta'e akkasuma sii kaa dhugaadhii simeetii nama saniillee hubadhu. Na ficcisiisi kaa obboleessa koo namni bile narraan qabne meseejii naa keesse. Meseejii isiinnaa keesse na aarse. Maarqoosiin dawwale. Maarqoos maaltu uumameen jedheen fixeera dhiifama turuun badu. Maarqoos erga siinni meseejinaa keesse dhiiseen Maarqoos bilbile maaltu deemaaraa maaltu maal ta'e Maarqoos jennaan gastiirra jirraa kottuuti achitti intinaa jennaa jedhee chaawon jenne gurra kootti cufe. Ijoollee waan kana akkuma jedhamaa jiru maallaqa ho'iisti yaadde waaddatti akkuma nama tokko horiidhaan gargaarse gadi ba'e kajedhu hundatti dhaga'ame nanaare. Erga akkasitti na hubatee jiraate Maarqoosis wantiyyaanis baga wannan jedheefi kanaaf nama akka tonkoliitti yookiin immoo sharritti fudhate tokko keessaa qulqulleessuun jabaa ta'a akka kootitti tooti hin beenne turumbaduun keessootti na jibbaa yoon jedhe amma sanatti taa'e turumbaduun akkana jaallatu hin qabu ana biratti akkana ana biratti akkana yoo lafaa kee namni tokko saadiqeen mubaarak na jibba jedhe lafaa keetu obboleessa kootitti ilaalu na jibba yoon naan jedhe yoon jaalladhes namni kuni na jaallata naan jechuutti hin qabu bakka jedhee nama jibbee nama jiraadhaan. Ambala kana qaba. Kanaaf na aarsee erga gaa jedhame baga. Wanta jedheef kanaaf malee. Awwama lama fi aare ila. Dubbiin illee wama lama kan. Ani kuma qabamee jiru malee haaraa miti jechuudha galatooma. Ila hubadhu mubee dubbii homa lama. Tokkoffaa mee koy please Maarqos koy tokkoffaa ajandamatu irraa maaliif qabame ajandaan biraa maalitti irra dhufameef an kana laalchise tokko kana lammaffaa koy let me finish please infitadhaa koya ummata ibseera maaliif irra deemte koy ka infitadhaa mubee Maarqos obsi kanuti Kanuti arreef homa kana lamaan tokkoffaa maalumaaf ajandaan biraa irratti dhufe lammaffaa maalumaan mana keessatti nu dhiisee osoo nuti furmaata tokko hin argatin mana keessa nu dhiisee deeme yoo hirribni isa qabe maaliif nutti himuu didee hirribni na qabe mana biraa deemaa maa jechuu dhabe kanumatu maarsa hirribni baranaa kuni hirriba sana kan nagaati miti. Yoo barbaade kanuma konkolaataa oofaa jiru mubee gaa wallaahi dudda kanarraa cabsee bahuu qaa nagaggabsaa wallaahi al'aaziim achumaan jara keenya ani asirratti du'aa inaa kadhaa yaa ustaazotaa du'aa inaa kadhaa na dhukkuma jennaan waraabameeti maallaqa ummata walloo nyaachuudhaaf kana fidate jedhanii suuraa kiyyaaf suuraa ilmoo kiyyaa haadha manaa kiyya maxxansanii olii gad deemaa turan awwaa tokko taane kalaas baqa bagumaadhaan fixuunaa wayya sinii galee. Nigaadis jeneraal waan gaafatame inni ibsee booda yeroo deebitee hin gaafatin. Mubee dhugaadha si rakkifne waa tokko sitti ma dhaggeeffadhu akka si rakkisaa jiru beekna ofii kee fi fayyaa hin qabdu rakkataa jirta dhuftee ibsitee dhugaama dubbachuuf namni kun ofiisaaf iyyuu nama gargaarsa barbaadu dhugaa dubbachuun sitti ma akkuma dhugaatti yooma dhugaama rabbi keessa nu bulchee waa sobne beekamaadha sun Mubaarak ofiiyyuu dhukkubsataa jira isaachuu dhugaadha. Hirribbi fudhachuu danda'a dhugaadha. So tarii immoo nu nama jaamaadha atis jaamaadha yeroo sana waan ta'e hin beektu irraftee nus jaamaadha waan ta'e hin beeknu ndee mubee maal ta'e marratti cufee jenna. Na lamaan iyyuu atis poozitiiviidha nus poozitiiviidha gaafuma wal fakkaatu wal gaafanne waan ta'eef rakkina hin qabu galatoomi. Ani immoo amma fakkeenyaaf yeroo ati amma bilbiltee gastiirra jira kottuu siin jedheen dafee sirratti cufe maaliif gastiirra jira waan ta'eef tiktookiin koo akka gadi hin buuneef jechuudha. Inni kan biraan wannatti amma dubbatte sun dhibba keessaa dhibba na amansiifte. Eengaddan laayivii seenuuf jennaan beektaa wantatti sana wal qixxeessii jedha. Akkaawuntiin koo cufamaa jira jedhee ani homaan beekuuf maal wajjin taaggal.
sirrii miti jedhama. Ani daawwadheen ilaalle wanta ittiin walirra godhii ittiin. Innaa this is true. Dhugaadha waan dhugaadha. Sorry. Silkii sirratti sufuu kootiif sorry jechuun si erga. Kanaafi waan long time baddee jirta eeyyan hin bade warra hinaaftotaattu waan adda addaan irra dalage galatome Ahmad galatome ulfaad ilma biyyaa galatome thank you ulfaad jazakallahu khairan argitee gaa barakaa ramadaana kana argadhu kanaafi dhaloonni kuni dhaloota finxaaleeyyummaa qabu osoo hin taane dhaloota sabboonummaa qabu ta'uu danda'u qabna dhaloota fakkeessitoota yoo taane dhaabbachuu dandeenya jechaadha guyyaa wayini dhaabbatta confidence waan ofii dalagdu yoo hin qabaanne idea yoo ofii create goote hin qabaanne jazakallahu khairan idea of yoo create goote hin qabaanne hin kufta jechaadha karatti dhaabbatta nama arrabsuun bakka wayituun geettu osoo nama arrabsuudhaan faayidaan jiraate addunyaa kanarra yuunivarsiitiin hedduun ni ijaarama ture kolleejiin hedduun ni ijaarama ture manneen numa mara komattee ammoo wanti yaa mubaarak osoo hin taane sababni isiin komatteef illee wanni kun turee jira. Marcos wanti yaa galti giddumaanu. Gargaarsi. Wanti yaan akkaawuntii biraan jirti ni qo'a. Eebbisaa qaba. Mee na fixachiiska. Miti ayyee. Sanii fi wanti yaallee irra laaliniiti. Amma akkanumatti guutuun keessanuu afoonan illaa waan biraan dubbatina. Bari. Anarraa afoonan illaa mube. Nuti. Afoonan illaa dhumatti ajandaa biraa dubbadha kalas. Ajandaa itti maka akka adda galgala jiru nama hundaa waamnee jirra mube. Sa'aatii geemaa sanirratti ajandaan biraa jiraachuun qabu jennee nama hundattuu sheekolee jiranitti illee himnee jirra. Feemasoota warraafitti illee himama jedhamee jira. Asiin ture sheeriyaa turanii Ustaaz Hamzaan ture. Namni silaa tiktookii kanarra hin jira jedhanii. Nama muraasatu hafee sanniin illee itti himanii sa'aatii geemni qaratti taphatamutti daraa ajandaan biraallee jiraachuun qabu sa'aatii sanitti atillee kottu argan. Inshallah. Boontuu faadhafaatee tokkos nu waama jara bira jira uummanni sumammayyuu boontuu bira ture namni danuuni as caala achi taa'eera. Jaras nu waama asirra teessaa haga ta'e sana booddee akka jarri mana bananne itti hima. Amma bilbilaatti hima. Lamman jiraatu. Walii galle mu beeku. Tole waan takka wanni jedhamu Oromoo dhagaa hoggaa namni tokko haasu Oromoo aadaa kanaan qabdu akka ijoollee xiqqoo hooy wal jalan jinaa wal dhageeffadha hoggaa dhaabbadhu waliin jedhe walii dhaabbadha Oromoon naa kenni sii kenne fudhadhu walii kennee walirraa fudhatee walitti haasaa. Hoggaa tokko boobsinaa akka horbeessadee godhatan ija nama jibbisiiftan wallaahi ani guddaa gaastii gubbaa waliin taa'u jibbuuf tanaaf jalan taa'u fedhama namaa hoggan dhage. Akkanan godhatanaa namni illee nisii kofla anuu mataa kayyaafuuf hin jibba gisi gargarii wanni mana namaa dhiisan keessaa ba'a. Ogwa abadu abalu kujo gramni je wali abada dubin nduma tu ndak abdani sini galto dubbi fi khara nduma tu na bumatu ra gaba bata akasi wana kana kan raf gorsa walille gorsa nagati mube yakona ndunu jirana Galatome badawiya. Abshir le jakiya. Amma nama rabsulle dumbe khudran sira gachu fin kopi warana ta kasenu fin kedurani Ma tarum badu koturan bilbilimo. Mal jalaki. Atismo. An wala ugana chikara gele khara undatti sirbun be. Nama Sanu ana sai basa. Nama kabu jadi ka kastana nama kabda sirra jadi ka ergat le na hubachu baate. Allah. Sumatin du feti amale ke len sarati miti. Ba rakko ka bana tsana rakko ka. Namni summi ka muke. Akas kira ka jisitti atolu baro wala garra nebra kan deme rafu ndema. Maka de rafi. Dhagaye mube ilma waan gootu dhagee gisee ilmi dardaraa kun lola dachi garagalchee abbaanis buuchatti fudhatee ari'ee mana akaakoo dhaqa. Maaliif akaakoo bira dhaqeeti akaakoodhaan abbaan akkana na godhe akkas na godhe jeeti itti kijibee bakka dhayin hundee himatee akaakoon ulee fudhatee fiigaa dhufee abbaa isaa tumaa beekta. So notisi waan si qabnuu fi hoggaa guma takka illee hoggise yoo ibbiraa si dhabne ni aarraa jechuudha. Ati maa kala isa dura buute naan jettee ta'a. Yoo ati duute yoo calqista humne yoo bira si keenye jetteef dima. Arrafaaniin areewu kaniin akkanas dubbisuun seenee arra tokko nan qabinaa jeetiin. Ila sorry Waatillee dubbanne
hirribaa ka'u jeetuma kakadhee taa'u jira. Hedduu siin haasa'u ni beektaa. Haasawatti siin jarjaru. Wayyoo dubbiin baddee kaa akkas taatan. So lakkiin banne amma Yaa tolchine akkasuma ka mubee kanaafitiyyuu akka malee hubanne atis akka malee hubatte kanaaf wal qulqulleessuu barbaade Wallaahi akka malee hubattan. waan biraan miti. Waa'ee gargaarsaa irratti fa'i waa tokko isheetti himu. Waa'ee gargaarsaa irratti cubbuutti hin galinaa. Mubaarak gargaarsa abaluu didee gargaarsa kana hin feene hin jedhina. Waa'ee gargaarsaa yoo diina iyyuu hin qabu waan. Diina yoo jedhame iyyuu wallaahi al'aaziim isiniin jedha. Nama keessattuu fayyaan qabamte yaa rabbi gaa. Ani amma maalan jaala beektu rabbiin harka wal qabadhe. Yaa rabbi dhugumaan yoonsiif jecha dhukkubfataa tokkoof sagalee ta'ee dhaabadhee akka dhukkubni isaa furamu godhee jiraadhe dhukkuba kana narraa furi. Yaa rabbi jedheen jechuudha. Rabbiin kanuma kadhataa. Siif jecha yoon godhee jiraadhe tokkoon kana yaa rabbi akka fayyaa kootti na deebisi jedheen rabbiin kadhataa sinii galee namni tokko mee ilaalaa isinumti ilaalaa mee namni tokko dhufee yaa saadiqe rabbii jedhiiti akkas akkasi na dhukkuba fayyaan na qabamte fayyaan harka rabbiiti sagalee naa ta'i fayyaa kiyyatti akka hin deebi'u naa taasisi yoo namni siin jedhee dandeessa taanaan ati sagaluma qabaattee irraa dubbattee namni kun gargaarama taanaan si dadhabsiisa dhugaadha guyyaa lamaan sadan tokko haga achirra teessee gastiirra teessee waa kaameeraa kana dura teessee waa fulaantee maal jettu sa'aatii dheeraa si gaafatee yeroo si gaafatee waa si gaafatee gaafa dhumee maallaqni abbichaa gahee alhamdulillah waan an barbaadu argadheera jedhee galatoomaa jedhu waan ta'e wayii dadhabbii keessana hunda si keessaa baasee si gammachiisa si galee hin gammadda jechuudha abbicha caala gammadda kanaafan gammachuu sana dhandhamuu barbaada hundi keessan iyyuu karuma fuulduraattu meemee sagantaa tokko qabadhaati gargaarsa nama rakkate tokko gargaarsa fixaa bakka karaatti ni isinaati mee fixaati gaafa inni dhumee miira namichi gaafatti sitti dhufuufi miira gaafa inni itti immoo si biraa deemu dhumee fennaan ilaali keessi kee ammam Actually mubee asitti waa tokko jechuu barbaada by the way mubee irraa waan hubadhe tokko gaaf tokko illee qo'e mubee kana jechuudha dhugaa nama wayii akkam goonaa innaan mana bannee gargaaraa jirraan jedhu. Yeroo suma takka rafee ka'ee bilbilee akkam milkooftanii gargaarsa sadii na gaafatanii jedhu akkam milkooftanii jedha si galee nama inaafaa gaarii qabudha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf galatoomii waan si jaallannuuf malee waan biraaf miti. La akka taanetti nan hubatii waan xiyyaa hojjala jiraatte akka taanetti nan hubatiin dubbiin agartuma inshaallah hundi namaatu sila wayii beektu gargaarsa kana irratti intala tokko dabuubiidha. arge dhugaa lapheen na cabeen isuma dhuguma wallaahi al'aazim imimmaan koo qabachuu na dhabe jala taa'ee jira mucaa shan wayiiti beektu warri ilmoo qabdan keessattuu bareechisanii na hubatu yeroo naasoo jechuudha warri ilmoo qabne xiqqoo si hubachuu sun mala mucaa shalalaa ija babaasaa hoggaa afurii haga mucaa otii akkasitti mucaa sana haammatteeyyi ofitti qabdee finaatti calluma jedhan jala taa'e ilaala beektu ofitti qabdee hammatti hin dhungatti maal jetti yaa rabbi kun nagaa qabaa mucaallaa ta'een abaaba tokko kennee fi gastee argadhe maal ta'e mucaan kennaan kunoo hin dubbatu shalalaadha hoggaa lamatti du'a naan jedhee dooktarri gaafan dhalatu rakkoo qaba hoggaa lamatti du'a naan jedhee hoggaa lama miti kunoo amma hoggaa afur ga'eera doktorichi na sobe jennaan akkamitti doktorri hoggaa lama booddee hin du'a siin jennaan guddisuu dandeessee jennaan akkamitti dandeessee hoggaa lama jiraata jedhame maati siin qabte jennaan sa'atii lama maan ta'in jette hoggaa lama sa'atii yeroo inni qufa'u yeroo inni ol guuramu yeroo inni maal ta'u ayii inni doktorri jedhe dhugaadhaa jedhee kee yeroo hoggaa lamarra darbu naa fayyas jettee duuka cinqamte waan fayyaatti gaa dubbii rabbii namaan galu malee shalalaa dubbachuu hin dandeenye zagamtanyaa waan jedhamu beektu maariffaan hin beeka waan akka sanaa wayiiti bakka mucaan isuma ofitti qabdee ayii jedhanii natti dhagaame laphee na qabee fudhee dhufe kottu hin jedhanii mana bareefi sagantaa wayin qaba waa riskii keetii doolaara 100 si argatte kottuu sababan ta'a akka namni si wal baru jedhee tan fide yeroon fide jedhu
namni meeqa dhufe bettu nama kuma amaariffaan haasa'ee jennaan asirratti waan an taajjabe hin qaba. Afaan Oromoo nama biraana seetan ta'a warri dhuftanii argitanii afaan Oromoo qulqulluu taa'ara an amaariffaan haasa'a intalli dabuubiidha jedha. Uummanni kun wacee kooppiiliinki godhee sheer godhee nama 2,500 waan duraaf gargaarsa irratti nama 2,500 yoo raacheen asliin makiin maal aktiivistoonni keenya hundi na bira jiraatan qofayyi seenuu danda'a sanuu danda'aadha malee hin seenu. Utuunan iyyee kooppiiliinki sheer godhaa jedheen iyyin nama 2,600 kun arganiiru ijoollee dhufee haga ta'e giiftiidhaanis push godhaniifi utuunuu cinqabnee giiftii kennaa maaliin jedhin leenca tokko argattee giiftii 1,105 maallaqallee kunoo naa galaa jirattee naa barreessite jechuudha. Maallaqni akka gaariitti naa galaa jirattee boosee na dubbiftee intalaatte. Namni keenya tarii achumaan fakkeenya godhadhaa isiniin jeera yeroo sana. Waan kana fakkeenya godhadhaati galgala intala tokko kan kalii lama dhabdee jirti jedhe achirraa maal fakkeenya fudhanna. Warri nurraa waan akkanaa barate hadda walii birmachuu eegalee walii birmachuu baratee jira. Uummanni keenya poliisi bakka gargaarsaatti gaafa ilmi ganda keetii yookiin immoo namni beektu yookiin namni fira keetii dhukkubfate qofa dhuftee taa'uu dhaggeeffachuu osoo hin taane intala Oromooti jedhameera. Bakka Oromummaanuma qofaaf bakka namni hedduun jiru taapii danuu jira, kooppiiliinkii danuu jira. Nama hedduutti illee yeroo mana banaa kana dhabu tiktookumti maal godha bakka namni danuu jiru fuuldura kana fidee ka'a. Yeroo akkanatti tutte bakka namni danuu jiru si galchaa bari yeroo ta'e tutte. Kooppiiliinkii sheerii inni abaaboo qabu abaaboo uummanni keenya maal taatan maaltu si tuqe maaltu si argate budaalsi nyaate moo warri kaleessa sirraa fakkeenya fudhate uummanni nafxa nyaannee gaddaa manaa boomiraatti nama 13,000 miiliyoona 60 inuma kaffalla malee jedhani mala boomira jedhani miiliyoona 60 eessaa dhufa inna atoo jedhe fidi jedhe anaan tole jedheen birii 17 maal gargaare anis obadhaa gala warri nurraa waa barate miiliyoona 60 daffaree galee numarraa iyyuu fuudhee argitanii numarraa iyyuu kennaa jedhee fuudhee miiliyoona 60 kafalee intala nama jeeftiidhaa shakkamte baafatee biyyaan gaate. Uummanni keenya budaan nyaate ta'ee gargaarsa jedhamee yeroo haasa'u waan inni girri jedhee kutee deemuuf hin beeku. Arraba boontuu dhibaatifatee nama dhuunfaa lama warra rabsanu nama 1,500 fa'aa argine jaran. Namni keenya maal ta'e? Wallaahi rabbiin waa qajeelchu budaa maaliif si nyaatee ani hin beeku. Mana akka namni hin bananne itti himna haga danda'ame bakka dhanne hundatti hin himna. Warri laayivii maa ta'us laayivii maa jeneraal viidiyoo hojjedhu sheernaa godhu duwit goona namni tokko kana baratinaa jenneeti yoo rafan rafan rakkoon qabu madda akka inni hojjetamu goona. Galatoomaa gadhaan hundi keessa yoo ulfaadhaa galatooma akkastuu gaariidha. Dhugaa baay'een gaddisiisa. Nama 2,500 utuu sheeriin godhaa tuun hin jedhin. Sheer godhaa koppiliin godhaa jedhee hin qabne garuu nama 2,500 dhufe. Namni keenya maal ta'e maaliif haasa'u faan jedhaan tokko tokko. Immoo budaa si nyaate. Ulfaadhaa galatooma. Sabeeku rabbiin nu haa gatu isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo waan dalaynu keessatti kireeditii namarraa barbaachaaf osoo hin taane waan hojjennu keessatti namarraa waa argannaaf osoo hin taane bakka dandeenyu irratti waan dandeenyu irratti Ahmad galatoom jazaakallahu khairan ammee ulfaadhu. Subscribe keessa galtee sitingii keessa galtee booddees agarsiisaa si dabalee si agarsiisaa viidiyoodha. Sitingii keessa galtee banta. Memberii kana taa'anii Dubbii jajjabeessaa dubbadhaati. Memberii kana ol kaasaa. Itti fufaa warri kaan. Yaa mube amma boru yoo rabbi jee sa'a 4tti Warummaa inni hadha'e malee. Hadha jedhee already arra ta'e yaa sibira yaa sa'a 4tti akkuma lugrar taayimii jarri xaba beellamaatitti eeyyee taphatutti hanga dandeenyutti walitti dhufnaa jennee walii gallee jirra. Ayyee. Fayyaa ta'e. Wanni jedhe otoo dubbannu immoo namni keenya kun
Ano du'aa isin biraan gaadheera. Bakka jirte du'aa inaa godhaa jedheera. Masgiida naannoo ay naannoon dhaloota ofii nama aqabar wallaahi. Naannoo ani itti dhaladhe hagan miidiyaarra ba'ee viidiyoo jedhee du'aa inaa kadhaa bakka jirtanitti jedhe. Keessaan naa kadhatan diisaartu moo masgiida naannoo keessan hin jirre moo charchiin naannoo keessan hin jirre. Akka amantii keessaniitiin amaanaadha du'aa inaa kadhachiisaa jennaan. Naannoo keenya bakka itti dhaladhe maallaqa kenniteeti ijoolleen. Wallaahi kanan hin beekne jechuudha kanan ittiin dhaammanne kanan bilbileetti himan du'aa godhaa fi dhukkuba jettee viidiyoo waraabdee poosti gootee naannanii du'itof jalatti godhe dhaqaa laala kuna. Akkam du'aa inaa kadhachiisuu diddanii boonaan baaleellee si jaalladhe malee jechuudha. Wanni inni du'aa Argee jira yaa mubeessanii argeen jira garuu Ani garuu gisee Ramadaana keessa sii godheera wallaahi mube. Wallaahi sii godheera. galatoomi Wallaahi dhugaa rabbii sii godheera. Tarawih tokkollee nafne leeyilii takkallee nafne garuu guyyaa lamallee ta'u sii godheera. Yaa I know sirriitti yaada. galatoom ulfaadha. guyyaa lama qofaa miti mubee nuti salaata shanan irratti gizee hunda si godhaa jirra. Galatooma nan dagatinaa dhumaaf walumaa galatti. Abshir. Abshir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Dhiifama wal seenee jennaani ka haasaa harkaa qabdaniif hin cal'ise. Rabbi fayyaa keessi haa kennu warra irratti mubee keenya. Dhugumatti ka Oromoo kana bira haqa qabda. Osoo namni illee du'aa'iinsi nama deeffachuu baatte. Kuma sila hawaasni keenya kuni beekee nama ofii yeroo baay'ee rakkataa bira dhaabbatu miti. Kan nama saamuufuyyuu kan galgalaa ganama karaa nama darbuu dhorguuf Oromoon gartee hammeenya isaa dhukkuba isaa hin feetu. Dhugaadha dhukkubni kan keeku wallaahi hin beeksisa. Rabbiin si haa fayyisu. Kan ilma namaa homaatii miti gartee ilmi namaa sababa malee kan namarraa fuudhu rabbi sirraa fuudhu. Wallaahi takkaa du'aa'iin isin irraanfanne. Ka keessa nama argu rabbuma. Atiin kun nama baay'ee uummata kanarraa rakkataa biraatis haqa qaba dhugaa rabbi yoo haqa dubbanne namni keenya haqa waa beekaa miti. Nama keenya rabbumatu akkana godha. Walumaa galatti rabbi si haa fayyisu obboleessa kiyya. Rafiitu ofirraa dhabe homaa miti wallaahi rabbiin nan dhukkubsin hin jedhanii jedhan dhukkubsin afurii jedhan malee hundi keenya nama dhukkubaan fayyaadhaan deemu. Dhugatti yoo hara miskiina galfachiistee jiraatte yoo guyyaa takka gartee beela baastee jiraatte rabbiin dingata sirraa fuudhu obboleessa kiyya. Aboo bismillah rabbiin gartee rafiituma kaatee too itti ofirraa dhabu rabbi si haa fedhu. Galatooma hundi keessan warroonni asirra jirtanii waan baay'ee dalagaa jirtanii. Keessatti waa'ee dhimma gargaarsa irraa kaasaa turtanii dhugaadha. Waa'ee gargaarsa irratti hawaasni keenya xiqqoo rincicee jira maal akka taate hin beekne. Namni duraan akka Oromoo akka uummata keenya wal bira dhaabbatu hin jiru wallaahi. Namni yeroo dhufe milkaa'ee gala malee harka duwwaa galu. Amma garuu maal akka taate hin beeku namni keenya wallaahi gara duuba namatu rakkatu dhabee namatu dhukkubsatu dhabee maal garuu hin beeku. Isin yoo taate miidiyaa kana gubbaa irratti kun mallaqa ofiitiin kun gara giiftiitiin gama adda addaatiin Oromoo nama gargaaru agarraa jirra. Rabbiin bakka isin haa buusu itti jajjabaadhaa. Maaliif yoo taate wanti marti nuun ni darbiti wanti isin dalaydan kun hin darbu. Seenaa galmeessaa jirtan isin bara baraani. Ammas waan xiqqoo dalaynetan malee wallaahi dhaloonni dhufe isinirraa waa guddaa barataa deema. Osoo hadhallee hin jirre taate nasbeen waan gaarii dalagattanii jirtan jechuudha. Har'a isintu jiraan mul'achuu dhabdan malee hojiin keessan fuuldurarra waan takka guyyaa takkatti ati gootelleen hin mul'atti. Rabbumaaf jecha garteetiin namni namaa godhuun gaariidha waa'ee gargaarsa gara adda addaatiin miidhamtanii ni quba qabna. Yoo qabaanyees bira dhaabbachuu dhabne yaadaa waluma bira jirra. Rabbiin isinirraa haa jaallattu xiqqaa guddaa keenya warra dabareetti wal dabarse waan qaburraa giiftiin bira dhaabataa qabeenyaan bira dhaabataa waan adda addaatiin gaafadhan dhiiraaf shamarrarraa hawaasa keessaa mul'ataa jirru rabbiilleen isin argaa haga namni isin arguurra jechuudha. Rabbiin gartee sadaqaan namni sadaqattu kuni isinirraa hin beeku isintu naa ol beeka waan hundaafuu irra gaariidha. Jabaadhaa ammallee rakkataan hin jira beelaan hin jira dhukkubsataan ni jira akkuma kaleessaa irra baaftanitti. Takkaa gargaarame keessan nama gandaan gargaarame hin garree nama loogiin gargaarame hin garree dhukkubsataa beelayaas ta'e gama adda addaatiinu akkanumatti jabaadhaatti fufaa tarabbitu caala isiniin jechuu barbaada. Ulfaadhaa baay'een isin kabajaa rabbi isin haa jaalatu. Anaa olammoo rabbi isin haa jaalatu. Isin waa asirratti fakkeenya fudhadhaa qabdan namni nama gargaaruun bichaan eebalu rabbi jedhi na gargaara.